السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفونا كبجمتو تبجالة تمتو دفتو تجالة يا مرتك السن نجينك يكن جالة هن كبجابة كوجر تانيتي اللي سرقة تامري سنبرنا فاقو سنين جدا قويا الراكنا اللي بروسا بريدا توقع ودي دفاجر جيجودا بروسا كان كراكي ستين كان ورنا قافتني ودي بريدا تانجرين كان أبدا دقا ودي دفاجر جيجودا كان فسوكرا بروسا كان هنديمني وري حرياتاتا سبسكرايب وري حرياتاتا سبسكرايب لايك شير كوتني والبرانغاو هندقاتنا اسمي جدا بروسا كينا كان جيجودا يوتيوب كان لوكيشن بريدا كرا ركدي فنون اسنا غرس جيجودا اكمت رتدي فتني كان في بروسا بيا راكن ودين تفتي غاري سنين جدا كرا ركدي فتني جيجودا جوجل كروم كان جرو كيسو سنتن جيجودا كما جوجل كروم كيسو سنتنين يوتيوب استوديو جتني بيفا كانان برستان جيجودا ايغا بيفا كانان برستني بودا سارچ غوتن جيجو اما eega bifa kanaan barreessanii haala kanaan isiniif baasa. Eega haala kanaan isin dhufee booda sign in kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Sign in kilik eega gootan booda isiniif baasa xiqqoon turkiin bira laafaa waan ta'eef haala kanaan isiniif baase jechuudha. Eega inni haala kanaan isiniif baase karaa dhumaa kanarra gaddeemtanii jechuudha. Iddoo siitingii jechuutan jechuudha kilik gootan siitingii tana irratti kilik gootan jechuudha. Akkatti waa'ee hedduu isinii fida waan ta'eef isin karaa dhumaa irra kan jiru kana jechuudha. Siitingii kana irratti kilik gootan. Eega siitingii kana irratti kilik gootanii xiqqoon turtan jechuudha. haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Eega haala kanaan isiniif baase iddoo channel kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Ammas channel irratti eega kilik gootanii booda ammas haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Basic information kan jedhu kana keessa iddoo kana filattan jechuudha. Country of residence kan jedhu kana filattan jechuudha. Amma fakkeenyaaf isarratti iddoo kanarratti kilik yoo godhe haala kanaan biyyoota barbaade irratti deeffadhu kan jedhu na filachiisa jechuudha. Amma kanaaf ani kan irra deeffadhe jechuun United States dha. United States baay'ee barbaachisa jechuudha. Biyya guddate waan ta'eef kanaaf biyya bareedaadha. Kanaaf kafeetiin irratti galfachuu dandeettanii isin Itoophiyaa irratti deeffachuun garuu baay'ee barbaachisaa miti. YouTubein baay'ee hin laafu jechuudha. Kana waan ta'eef United States irratti deeffachuu qabdanii kanuma haala kanaan eega deeffattanii booda isa dhumaa kana jechuudha. Iddoo save jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Yeroo irratti deeffattanii geessitanii booda jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya kan guyyaadhaa kana fakkaata. Warroonni gaaffii kana gaafataniif karaa salphaan karaa irratti deeffatanii isin gargaaree jedhee yaada. Haga barumsa biraatti walitti deemnutti turtii gaarii isiniin jedha. Like, share, subscribe gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa hordoftoota kiyya. Bye bye.